caaltuu harka abbaa warra caaltuu firoon sun jedhan suni hiciitii baasee jira. Gisee tokko waan dho'isan kun yoo dho'isan bun jettee ol baati akkam jedheeyyuu buna keessa yaadee jira. Naaf qotiyaanchi bunna giyamisti yini fikir jedhenka. Naaf qoti akkamitti citti ba hirrifatte akkamitti citti baafta minaaminete jette garuu caaltuun asirratti manallee harkatti tuffattee jirti. Tuffattee odoon taane caaltuun osodaattee jirti garuu immootuyyuu in sobdi malee duuba kaameraa irratti akka mana sanatti galtu shakkiin qabu. Maaliif namni mana bareedaa argatu dubartii waan bareedaa argate lubbuun isii bilbilni jetti hiciitiin ishee immoo harkaa bahee jira. Caaltuu akkasitti hiciitiin isii harkaa bahee salphattee wallahi isiin jechuudha. Garuu mootuu achi keessa taasa isii sun keessatti yoo kalaaltan taate caaltuun baay'ee itti gammachuun qabdu firoo itti jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jira jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha hojjettoota kabajamtoota kiyyaa wallahi waan nama ajaa'ibduu isaanii irraa sun mootuyyuu caaltuun mana inni fideefis itti gammachuun inni kireesseefis itti gammachuun qabdu himmootuyyuu firoon immoo jaarsa abbaa warraa ishee lammaffaa sun immoo hiciitii harkaa baase qaba. Yini yaanchi buna naaf qooti jedhe ani buna keessa yaadee jira. Akkamitti hiciitiin harkaa baafte yoom dhuyde buna kee yoom dhufte mana jetteen jechuudha. Caaltuun barsaalfattee ta'e jari qaqaata mana walii dhufana dhammoota kumna garii gootee akkana maal dho'isaa qabaaree abbaa manaa keetii haa dhufu mana jaarsa kee itti heerumuu danjattu. Joleen tokko mootuyyuu ati nikaa muktaar qabda kiyibda akkamitti nama biraa jaalata mana jedhan jechuudha. Ani kan jedhu garuu ijoolleetiyya caaltuun yaada jetti malee uummata sobaa jirti. Caaltuun firoo ja'an kanatti heerumuun deemtu dhugaan isiniin ja'a heerumuun deemtu akkam yoo jettanii har'a bakka xirsee jechaan achi iskaan tana qofa agarsiisaa jirti. Baqannaa galatoomii anillee firootan qaba mal qaba firuma caaltuu tokkicha arginee beena nuti kamiidiyaa irraa sodde tokko namni garuu firan dhabu haa ta'u garuu namni fira keessa biddeen beeytu fira tokko as keessa biddeen beeytu caaltu viidiyoo irra biddeen beeytu yuutuubii banteef hin beeytu malaan barbaadan ta'a namni tokko kanaafuyyuu immoo caaltuun akkuma isiniin jedhe caaltuun gurbaa irraan qabdu. Hadda viidiyoo isaanii gaqqabee ilaale ani hadda viidiyoo isaanii ilaale malee viidiyoo isaanii baay'eetti yaani jechuun akkanitti ilaaletti manallee gadoon barbaaddu manallee harkatti ceemitee jirti yookiin immoo hiciitii kana miidiyaa irratti kaameraa isaa waan isaa kaameraa waraabu waan argituu fi kaameraa duubatti haasofnaa waan kaameraa duubatti haasofna isumaayyuu kanuma hundaa dhiisaa jechuudha. Kanuma hundaa dhiifne maal matu isii cinqe mucaan kun Allahu alam muslima kan ta'in itti natti fakkaata. Ooma ishee akkana goonee isheen akkana taate maatiin koolleen dhuftuu jedhaayi mina ja'a. Isii yeroo san immoo kolfite. Rifatee jira inni deegisee isheen mana harkatti hin diddee mana waan harkatti diddee baay'ee rifatee jira girrim jedhe. Inni akkam seeyyuu gisee dura waay habibi kiyya galatoomii jettee itti hamaramtuu fedha. Isheen akkasin goone shakkam haqoote maaliif irraan qabdu ammallee qalbiin isii muktaarima bira jirtiin sobdii malee jaataa gootii malee hin fakkeessitii malee mi'eessitii xiqqishuu harakaata maal jettee yaa rabbii kiyya tokko dagadheen jira dhugaa dhisiniin jira maanniyyuu abbaa jaarsa koo moo abbaa warraa koo maal jettee kolfite. Dubbiin kun garamitti deemaa akka jiru beeku ana hundumaanuyyuu jechuudha. Wanni kun dhugaa natti fakkaataan jiru uummanni kun piraanki nu godhaa jira moo akkamii dubbiin garamitti deemaa jira eessatti kotaa jira. Isheen guyyama bakka hin jiraamniti wanni isaa wal affeeranillee mucaa wayii takka koomatti maal jettee barreessitee bismillah gurbaadha ta'e akka ta'e hin beeku walla waa jettee jirti. Isii immoo waa jettee jirti jechuudha. Jarattiini nu sobaa jiranii
nutti ashoofaa jiranii caaltulee nakamti ni kaana maatiin heerumti ni kaana maafurraa qabdi akkas jedhanii maatii beeka qabaatu baatte rabbi malee namni waan hin waa'ee namaan beeku rabbi tokko kana bichaatu beeka caaltuun himaatu waliin isin haa bulchu jennaan hirame akkam jennaan obboleeyyan keenya isin akkam jetta habiibi yaa akkasi jettega atillee kaameraa waraabuu eegalte yetti kaa rabbi gooftaa kiyyaana hundumaafuyyuu jechuudha hundumaafuyyuu akkaan achi ilaaletti akka isinis akka itti ilaaltanii tani garuu mootu caaltuu gurbaa kanarra akka wanta akka hin qabne natti fakkaate akka mucaan waa'ee amantaa jedhamuyyuu waa'ee amantaa musliimaa waa jedhame takkallee hin qabu isinuu laala takkallee hin qabu dhugaa rabbii isinii guutumatti mucaan kiristaanaa